gochuun danda'u jedhanii qabatanii taa'u. Jireenya isaanii kanatti immoo namni miidha. Amala namaa ta'uu danda'a. Okay, Bapak siya, bisa seorang jalqaba aariin amala namaa ta'uu hin danda'u. Senegalee ittiin itu justify gochuudhaaf ittiin yaada isaanii mirkaneeffachuudhaaf malee beeksisuun waraabii maaliif deebiidhaa waan ta'eef sababii waraabii. Aariin amala keenya ta'uu hin danda'u. Waan yeroo hundumaa kanaan waa argatanii aaranii yeroo yaada isaanii bakkaan ga'u waan ittiin jedhaniifitu namni nama isaanii jiru waan ta'eedhaafitu kana jiru. Kanaafitu namoota akkasii yeroo sana dhiibnee jechuu kooti. Yoo hojii manaajimentii irra waamne aariin amala namaa miti. Aariin hojii foonii fi seexanaaf karaa bara. Gaafa aaru namni waan hin taane gaafa haasa'u hojii foonii fi hojii seexanii irratti ulfaatu. Kanaaf amala keenya waaqayyo amala keenya sheeppii godha dubbii waaqayyo. Mito isa lammaffaa sadii kudha jaarraa oraallee ogummaa kan kennu dubbii waaqayyooti nama waaqayyoo musirreesseetu hojii qajeelummaadha na waaqayyo godha waan ta'eef gabisu takkumaayyuu kennaa godhe illaan uumama waan ta'eef miira aarii gammu akka gamman akka gaddin yeroo du'a agarru boonyaa gadda agarree yeroo sargii immoo gammannee akka capacafamne jechuudha akkuma kana miira waan ta'eef nu keessa jira miirri kun immoo gara balleessuutti kan geessu jira gara gaariitti kan geessu jira positive energy gara gaariitti amma yoo kee namni nuti uffata ta'e aarree taphatuudha kabajuu didee jechuudha isa namni itti nuti uffatu sana yoo dandee hojjennee bira dabarre positive energy nuti jechuudha garuu nuyi negatiiviti fudhachuu yeroo baay'ee kan nu mijatu no kanaaf sirrii miti mataree qabatee nama haaruu irra jiraatu maaliif ina arkaanaan kaasamtu jedhu baatee wayya jechuudha sagalee waaqayyoo qopheessee ol ba'a malee achi ol ba'ee as ga'ee na jijjiirsiise sagalee waaqayyoo gama jedhamu zaas fool sin fudhatina kan sun soo achirratti kenneef jechuun raajiidha inni isuma sila qophaa'ee barsiisee raajuu danda'a garuu asirratti na jijjiirsiise fuula waaqayyoo environmentii ilaalee dubbii waaqayyoo hundi isaa raajiidha waan ta'eef waan nama jijjiirsuu hin qabu kanaaf wanti inni miira isaa ol ba'ee achirratti aaruuf irra jiraatu lafattis immoo yoo ta'e namni mirga qabu namatti aaree waan hin taane haasa'uudhaaf yaani gosni galeera maaliif biyyi keenya waan baay'ee nu sirreessineedha malee maaliif buuliin wanta dhamu jira buuliingiin yeroo hundumaa sin arrabsanii abduusin godhe waan barbaadan argatu kun seeraawwan jira sigale jiru miiriga namni wal qixxeera waaqayyoo fakkaata waan ta'eef namni waan hin taane jedhe nama abduus gochuu irra jiraatu garuu ni oolchuus nurra jiraatan maal taana jechuudha garaa bal'annee yeroo sanatti dubbachuun obsuun nurra jiraatan jechuudha annu barachaa jirru maleessa innaa kanaafitu namooti amala kootan buuliingidha ingiliffaa jechuun amma ijoollee mana barumsaa ijoollee tokko gadi qabanii sana godhi kana kenni yoo ta'u baay'ee rukutaa waan akkasiiti galee waan akkasiitiin guddatan takkaa mala namaan ta'uu hin danda'u miira keessan bitaa namni of bitu nama magaalaa bitu caalaa nama akkasii liidarshiipitti dhufuu irra jiraatu fuultaayimitti dhufuu irra jiraatu kana keessa jira yoo ta'e immoo sirrachuutu irra jiraatu maaliif sagalee waaqayyoo kennaa miti amala namaati kan dursu Ximotewoosin lafa geggeessaa yoo laalle waa'ee kennaa miti kan inni jedhu nama amanaa haaraa akka hin taane nama isaa bushu kaaraaktarii isaa kan irratti dubbii waaqayyoo xiyyeeffatu waan ta'eedhaaf babisuun ta'uu irra jiraatu garuu barumsa kanan barannee zafa qadeema goona waan baay'ee waan taaneefi nuti sirrii nutti fakkaate goona amma ammaatti waan baay'ee inni biraanii isin jettanii ani amma al tokko ABCdhaan baradhaa adii tokko fuudheen deema gara Joon deema garuu adii duukaa immoo principally Bible College maqaa isaa nama ammaa isitu deema inni immoo waanuma xinnoo se'aa namni sun unkaan Itoophiyaa addunyaa bushee addunyaa waan dabushuu nama danda'u kennaasa garuu aariidhaa jedhee akkas ta'e kola ishee aariidhaa kan inni ABC ajiin jaallatu kanumti director ABC illee kan dhiisee galee aariidhaa waanuma xinnootu saas al tokko ijoollee mana barumsaatti nyaatannuu ta'uu dideera namni yaraan keessaa didan warra nyaatan immoo jiru kaafteeriyaan irraa kan cufameeraa jechuudha bakka aariidhumaan tarkaanfata gara baay'ee amma manni adiidhaa wajjin ka'uutti haadha manaa koo wajjin dhaqee manaa waa nyaadhee hamma miidhaan nu deemnee dhunuuti makiinaan qophaa'ee nu eeguu garuma dheeraa kudha shanii damaan dabarsee jechuudha. Haadha manaa koo biratti mee ol fuudhee gaffuudhee ati musilaa namaa ati wanti seexan jedhila mul'ee jigodhe inni adiin dhaga'u amaariffaan na arrabsa inni. Takkan buusi takka maal jettee akkasuma ilaalu makiinaa keessa boodhee ati nagar dira yetaa makiinaa jira. Pireezidaantiidhaan itti gaafatamaa pireezidaantii Addis Ababa Kolleejii. Hammanni gara mana isaatti immoo dhugeessa mana isaatti immoo adiidhaan nyaata qopheesse. Utuu na arrabsu hima kaalda immoo beete hamoota hundaa darrage nyaata kana miimma nyaate gargara manaa haati manaa koo tokko maaliif kennu. Cimtuu nan deebisee miti soda asii gadi raajuu kun aartee tika tun deebisee gatti godhate faranjiidhaan nyaaddoodha anaaf isheedhaan himu afar bila antee keessa deebisee jedhaa
هم كرا كرا ديمني نكمل دينجي من عرب سالم أشي وانتو كون جنين وانتو نيازو أسكوب دي لما كابوتي ها وانتو بام أجيب شو نني كاسبولي نني نجوا برسيميرا نني برسيسيرا تيمان جري غافور كاو كانمو أدي دافيس كوما بيشن يسابي كوما بيشن إن أديم تانك دكتور أكيد أما أوف باك أوسنا يدون ديم تنرانيا كمالي نموانا كنجرو مال ولا نكاسي دكيسي كيوتي غافر سنتكيزو أنت إنج كني هابي تكريسيا تامت على على اللي يني كوي أسابق كل مجنز بيبقى أتوم تينا وزرني متى نقول له أمامه أشول لي بيمو ويوري من عرب ساقلي ما تسابق ما أدري أني بكم جد كنا أنا ما أقول إيش كنا برا بس إنك أما دوني ما إني أتيرني إني قابل بومن بومن سرسم تيتا نانجا سرسم تيتا نانجا كانوا كنا عارف مجال جوكي ديا بينك مدة ناس وتر مكان أبلو يدا نانجا أني mana barum zabo e gamumo atuma tudubate ne mahalo loko zoragari yani ko ni onni ra ko mala pase to lole naga toli harala manjiru jiru chugo ni karu osu roti namisun hammarata ko sana ari marata an darajan harrage anoga kuma ma kuda ja ka doga furara amazon.com ne ka barbada fasalo tema principles of conflict transformation why atamitin ari kutu dai atamitin ari gara positive energy jiruni dan ari mit lolis conflict atamitin gara santi jirunda wala defuru ko jeso ko mi afam bayra masaf sun isa kana tambaran gatun kana barat dut why ari biya kenya mootiin dhufee darbu aariidhaan ka'ee laga gala aariidhaan ka'ee wal ajjeesa gaafa dhufu aariirraa kan ka'e jibbatti geeddarameetu aarii isaas ni gazeera nama biraa ajjeesa nama biraa hidhatti fixa waan ta'eedhaaf akkuma biyyaatti aariin kun biyya kanatti baramu tura jiraata dheen ispeeshalaayizii koo aarii irratti hojjedhu gaafa aarii hojjedhu akka keezii stadiitti waa'ee nama kanaati kanan gargaarame maali nan beeka gara gaafa hojii ture keezii stadiitti kanan gargaarame jechuudha hammarraatti inni kollaabsi ta'ee jira ana garuu waan biraatu ta'e carraa waaqa biyya lafa guddina isinii jechuu koo miti ilaalcha koo jireenya koo bal'isee Tundu mata dunia berbeda, Eropa, Australia, ESDB, baru saya kabar sesuatu yang lain. Sehingga juga garu, utuh ya rosana sahaja jual naso kabe, ane sarana sih masih ada yang hari tadi kita jerat cukup. Inaru, mama ni, betul beri mana aku, jangan cuma kiaga, apa baru mau fakirnya kau di bersih firman jadi kabar aku ada. Rumah, semua mereka, rumah kawan mereka jadi ambil data Taiwan, tak kau antara jadi jujur, fast budi itu dua, akas beri makan beri sokar awan abe, asyik dia bidin tu kan bidin kan aku masukin muka jadi sah bidin ni jera, wati kopa, gana membuya galgalunya di bidin kan nunggu, wah sini bu, ama kan tu masih aku dah wata wani gargarun kau, sulah kacil timu gargarun ada tu lebih juga. Si hojii akkuma hojii hojjetti nufti ana waldaa sharmeen an kafatu hojii hojjetti jiraadha. Maali waggaa shanarraa naqee waldaa haraabane inni waldaan kafatu kiraayii mana irraa nafu muluu gisee na hojjetan jedhee barsiisaan jiru garuu ana hojjedhee mul'ata koo bakka hin ga'u irraa amma gaafa na dhufu dirjitiin na gargaaru hin jiru. Ofii kootiin tikeetii qotardaa ofii kootiin lafa deemsisee qabaddaa hojii baasa maaliif isin hubadhe kana sabi koo haa hubatuudhaaf an gatii kaffalaa jira. Maqaan waaqayyoo haa ulfaatu. Harka tuuluutu na rukutama kana maal maqaan waaqayyoo. Mana dewi sudah kamu sama boleh sih kau jadi macam ni. Anu macam je cuna bahasa. Jadi juga, amma tu yang rosan wajib deh, biti ni kerja. Anu wani canda bukan, jadi juga. Amma ni pakainya tu guna, rumah dia guna dia ujira, pasal dia ujira, nasional nanda. Sini kerja juga, malu bahasa nasional nanda. Garu isi ensu saya rumah ada butuh nabis. Sehingga dia temu tujuan dia rada itu, bisa berbada dengan juga orang jadi mau zona rada, ada berbada ibadah berbada. Karena itu, gah beragar nama sanan, ergo event ini sundar be, esok selesai. Ya jadi dari kanan nama sah. Ya jadi tu ubah nani mo, guarda nyuma rata nani mo, kalau guarda nyuma kan sudah diunggari. Jadi kau sendiri hero mani bi, alje cungko akak itu dubbat Indonesia kasa, waran jadi nama miti. Garu sini saya ofiseri gochula mencari ceda. Yeroo sana mahala binde musuna injini. Hari kau sini ya tu. Warro dah dapat beberapa orang kalau mau walk out boleh ini sokul. Nama harpa orang kalau mau lucu. Anak maru dah hotel bisa nampak kata boleh nanti tu orang. Mari deh kaya rawa opsinu. Yukin wanita mijan devje. Yukin ini orang apa bayar dia. Adi devte itu malu dah tadi sejuti bahasa deh kaya jam turun aja. Akan tu nurun jerat itu. Wan buya tu buya lama boleh. Garubi opsun nurun jerat. Wanti wallu agar suruh bayi jiraate immoo nama macal jettaa dhabu sini nama godhu gorsuun nurra jiraate. Wanti kun sina yaamu dubbii waaqayyoo miti kana raasa.
yoo ta'u baate gaaddanyummaa keenya gara jibuutti deema hundi wanta biraan hin jiru jechuudha mana keessa yoo ta'e immoo waaqayyo yaada isin qabaayisu Eshi, esen wagona deeqa kan jiraate. Eeyye. Waaqayyo sinaa eebbisu. Amiin. Barumsi kuni bu'uura. Otoo edukeeshinii ta'ee manneen barnootaas haa ta'u dhaabbilee amantii keessatti bu'uura irraa ta'u barnoonni akkasii kennamanii dhaloota illee jijjiira. Biyya illee jijjiira. Maaliif namni waan xiqqoo aarii xiqqoo irraa kaasee daqiiqaa yartuu keessatti nama sajjeese umurii isaa guutuullee mana hidhaa kan galu aarii irraa mana isaallee gaa'ela isaallee diigee maatii isaallee dhaabbata guddaa sana kan jigsu aarii irraa ka'eetu namni ergaa aarii waa balleessee deebi'ee gaabba. Ani maal kaasuu barbaadeetanii aarii kanaatii fi diinni gahee hin qabu waan jedhu seexanni gahee hin qabu. Hiyyummaan gahee hin qabu beekumsi dhabuun gahee hin qabu waan jedhu sun kaasuu barbaadeeta. Haala biyya keenya keessa jirtu keessatti amma yoo ilaalle keessumaayyuu biyya Afrikaa Itoophiyaa nu dabalatee jechuudha. Hiyyummaa baay'ee bal'aa keessa jira. Namni keenya waan nyaatu dhabe maatii isaa waan itti jiraachisuu dhabe kan aarii fajjeessu jira. Kan biyyaa bahullee jira. Kanaaf maddoonni aariin fidan kun maal fa'ii wanti jedhu sun kaasuu barbaadeetanii kanaaf barnoonni kun immoo waan baay'ee waan guddaadha waan ta'eef kontekstii biyya alaa jirus aariin gara sana jirus an amma yoo fudhadhu faranjoonni yookiin warri adii waan baay'ee aaranii natti fakkaatu waan gurraachi kun aaraa ol wayii natti fakkaata himmaarraa kaasee dhabisarraa kaasee waan aaru wayii natti fakkaatuuf haalli qabatamaa jiru kun maal fakkaataa waan jiru sana waan kaastanii man baay'ee natti tolee barumsa kun jechuu barbaade. Gooftaan isin haa eebbisu baay'ee kan kuni kanuma gabaabseeraa wadeetii gara xumuraatti finnaa barbiit gaaffii baay'ee jiraata. Inni tokko aarii kan kaasu keessaa hiyyummaa aarii kaasa sirriidha. Wallaalumni isaa aarii kaasa hiyyumni jechuun amma namni tokko akka barbaade jiraata. Inni tokko immoo jiraachuu dadhabee gaafa jedhu yookiin maatii isaatti jiraachisuu dhabu. Aarii keessa beeyyuu gara dipireeshinii akkuma ammas hin jettanii of ajjeesuutti waan keessa biyyaa barumsa geessaa dhugaadha jechuudha. Amma nu biyya keenya welfare system jira Kanaadaan addunyaarraa social democraatiidha. Akka Ameerikaa tokkos baay'ee saba tokko baay'ee samiti. Yoo amma namni hojii dhabee amma nu jirrutti laattiif waan kiraayii manaa waan inni nyaatee jiraatu. Welfare jechuun jireenya bareedaa maqaa social system isaanii social assistant gargaara hawaasaa. Isa kamarraa fudhanii kennu isa baay'ee argateera taaksii kutaniitu sirraachuu gooti isa homaan qabne kanaa kennamu. Yoo waggaa 5 jiraata teessuma kennamaaf garuu barumsa barsiisaa kan hojii galu immoo gargaaru. Akka inni rakkatee karaatti boota akka biyya keenya hin jiru jechuudha. Kanaaf biyyi Kanaadaan haadha kan jedhamu waraanatti irratti hin hirmaattu lollisatti hin hirmaattu amma yoo namni waa balleessee nama kumallee hojjeesse manidhaa keessi yoo du'e waa baratan jedhu yoo jiraate waa baratatti keessi. Kanaaf maa'inni namni hundumtuu garmalee sooromee akka inni of wallaalu gootu akka inni yoomus immoo jireenya giddu galeessa middle class namni tokko jiraatu mana argatee konkolaataa argatee jireenya gaarii argatee amma hikimannaan tolaa achi hundumtuu maaliif namni gammadee biyyatti gammadee gaafa jiraatu sagalee ol ka'ee waa isa jaallatan namoota Kanaadaadha. Shaayiidhaa jedhu warra Ameerikaa jedhaa deemu shaayiidha Kanaadaan ni jedhu. Nagaa duwwaadhaan galti biyya hundumaa. Kuni biyyi kun gara isaatti akka guddatudha. Ammaan amma waraana keessa seetanii dhimma qaba. Aarii keenya keessa seetanii dhimma qaba. Garuu kana jijjiiruuni waaqayyo namatti gargaaramuuf waaqarraa gadi bu'ee mutu dirqamaan nama jijjiira miti. Firmaata choisii nuu kenneera. Utuu akka kana hundumti keenya walii galama waaqayyo seetarii banuutti kan adeemaa jiru. Naasonni akka yeroo isitti hundumaatti iddoo garaagaraa seetarii banna. Kun akka baratamu warra amanan duwwaa misirraa jalqabne malee kan namanne. Nagaadhaan wajjin haasofne amma fakkeenyaaf biyya kana irratti filmaata nan filan maaliif sitizaniidha waan hin ta'eedha. Mana keessa na kwakwanii imeeliidhaan bilbilaan sagaleen kee tokko quumna gara qabaa. Bu'aa qabaa. Filmaata wal caaluuf sagaleen tokko bu'aa qabaa. Naa biyya kanaa bu'aa buusa jette filiyeera jetti bilbilu. Isinii halkanii guyyaa hirriba sin dhoobu. Hattanii sun jaallatanii jiru. Maaliif ilaaltanii kun karaa sagalee waaqayyoo yookiin saba kanaaf kun bu'aa buusattanii. Waggaa fureedanii jechuudha. Nama tokko isin adabdanis waggaa fureedaniiti kan tolkaasanii waggaa fureedaniiti. Yoo si jedhe qaaliin gallate yoo waggaa lamatti iyyuu gochuun jira. Ilaalamee uummatu numtu yoo ka'e nuun ta'u jira. Maaliif namoota kana seentarii godhatanii kan isaan socho'anii jechuudha. Kanaaf iyyuu gara malee
waan meeqa hannatti geessa seera balleessuutti geessa dhugaa. Gurraachi amma warra Ameerikaadhaa maal jedhu gurraachi systematic racism kan jedhamutu jiru. Gurraachi baay'ee haaraa. Gurraachi maaliif haara akka saba keenyaatti tokkodha isaan. Warri adii garba gooteelu bittee hamma irraatti immoo poolisiin baay'inaan adiidha. Makiina keessatti yeroo agartu namoota adiif gurraacha wal duukaa balleessa yoo ta'e gurraacha najjeestii adii qabdeetti. Yoo adiitti du'a baradanii isa kanatu gaggashan jaabara. Keezii wal fakkaataadha. Sistemii keessa maal galchanii zara jinatii galchanii. Attamitti naaru ijoollee isaaniitti kana himu. Dargaggoo isaaniitti kana himu miti gaafa adii argu gurraachi naaru. Maaltu sa'aati sistemii godhamaa irratti jirutu yeroo isaan argu akka inni aaru godha. Amma kasaan maal jedhu sistemii keessa galchanii gurraachi hundumaa haaraa. Gurraachi maal godha jechitti tokko fiiguu lammaffaa booksii sadaffaa cabbiirra fiiganii taphataa tokko taphachuu arfaffaa baaskeetboolii taphachuu isaanii as naanna'uu duwwaa torii argata. Seyyuma baay'ee miti jechuu kooti gara tiimii keessatti hojjechuu hin danda'udha liidarshiippii keessa galuu hin danda'u jedhama maaliif hin aaraka. Kan isa aarsu adiitu iyyuu caalaa aara dhugaansa maaliif gurraachee bakkee bahe akkasitti miidhaa waan jiraniifitu akkamittiin warra dibira lagee kolfu ijoollee gurraachaadha. Haan dhagaasanii galee rachuu godhu sistemii sana cabsuu dadhabanii yeroo hundumaa innumtu yoo armeensa adii waan taateef dubaraatuun guddaa Obaamaa filame seenaa keessatti. Tiraamp fakkeenyaaf maraatoon miti Tiraamp filamuu ture. Ijaa warra gurraacha irratti ba'uudhaan warri adii isa maraatoo akkasii godhuu jalqaban. Sistemiidhaan malee gurraachi garuu miidhaa qaburraa jedhee egaa reaakti goonee girgiddaa kaatu waan kun deddeebisa reaakti gochuudhaan jijjiiramina hin finnu proaakti gochuudhaan dandeenya. Yaaduu gala innis nu haasuu yeroo inni waan godhu nummuu bukkee dabarree sagarsi gaafa yaaduu jalqabnu akka samma isaanii achi jedhanii maqaa isaanii illee barree jaratti kanatti buunu soo hin aartu yookiin waan deebistu kana jettu kaayyoo qabna kaa galma isinii galee raajii kana bira darbuu baannaan takka warra sana Tigree jecha takka warra Amaaraa jecha boori mootarii taraan kee warra Debuu jecha eessayyuu ga'uu hin dandeenyu aariidhaan walii keessatti galagalee wal nyaanna kana waaqayyo nurraa cabsu maqaa Yesuus isinii galee irra dabarree gaafa yaannu galma qabnu bira ga'uudhaaf dhaloota dhufu qiimiidhaaf jibbarraa oolchuudhaaf dhalooti jalqabaa gaa'ela balleessinaan bishaan badiisaatiin waaqayyo balleessa dhaloota ta'a. Amma mul'ata nu barbaadaa dhalooti amma jiru kun maaliif garatti kan deeman gara jibbaa gara wal jeesuu gara wal balleessuutti deemaa jira miti kan irra dhaabannee akkuma ishiitti biyya keenya gaarii ta'a yoo jenne maali waan namni keessa jiru raajinuun barbaadu kan margaa jirra jechuudha. Kana keessa noo kun nun baasu namni deebi'uu kan danda'u wanta nu haasu baay'ee guute jira waan ta'eef isa kana dhiibnee dabarree galma qabna jennee yoo yaadneedha. Isa kanaaf immoo barumsa kana barachuun murteessaadha. Sentarii iddoo barbaachisaa ta'etti ana duwwaatu ishee fudhatee amma qaambootti sentar goonee amma namni kun baay'ee kanarraa kan gadarratti illee nama 15 maal qaba yeroo dhufu guyyaa lama sadii leenjii yoo nuugan namni kun immoo deemanii Aashawaa keessa naannoo kana miraabii jiru kan barsiisanii isinii galan jechuudha akkasitti yoo goone mo'uu dandeenya geeddarama fiduu dandeenya inni amantii akkasitti yoo kaane obboloota koo birriirraan jalqabu mul'atarraa jalqaba otannumtu waaqayyo mul'ata nuu kenne fandii morra bada birrii warqee lafa keessaa qaba baankiidhaan qabu waaqayyo lafa keessa karaa qurxummii keessaa qaba waaqayyo akkanatti yoo kaane geeddaramsa finna nuti akaanu malee waaqayyo moo nu wajjin hojjeta waaqayyo sinaa eebbisuu eebbifamaa.